Sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa Gijimaata galgala sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 8 meetirabaandii 1925 fi 31 irraa Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardhaa kun ammaantan jalqabna. Galchumsa nagayaa ansoora haala keetti hardhisan keessummeessar guyyaan kamisaa muddeen 29 barii 2016 adotan jennu ganni haaraa barii 2017 seenuuf guyyum xiqqa tokkotti hafee barii karoobaaf nagayaa kormaataaf bultumaa isanii haa ta'uu jecha qophii VOA Afaan Oromootiin raadiyoonii fi televezyiinii Naayil Saatiin Waashingtan DC irraa dabruu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna. Kan oduu dubbisu antuu jubee horaati. Mataan oduu Raashaaf Turkiin lola dhaabinsa Siiriyaa keessatti tolfame deeggaranii jiran. Itti gaafatamaa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa mana murtii federaalaa Itiyoophiyaa kaa Finfinnee jiru fidanii dubbisuun beellamaan dabarsan. Baqataan nama jireenyi itti hammaate yookaan ammoo jireenyi wayyaa barbaaduu fi iltaame biyya ba'e biyyi hin beennetti gale. Jari kun hagi tokko du'aaf jireenyi jidduu dabreetiin waan hedduu keessi ba'a. Nami jireenya akkana keessi dabran biyya alaa jiru maali jedha. Israa'elii fi Ameerikaan dhiyoo tana akka nagaa Faalistaan irratti eeguu danda'an irratti dubbiin waliin galle. Pireezidaant Obaamaan bara hojii fixachuuf ganni 8 fixachuuf torbaanum 3 tokkotti hafeef bara Pireezidaant Obaamaa maaliin qaabattan. Waan arsanii qopheessan keessaa tokko duuta saanaa tujube. Kan aangoo gadhiisaa jiran ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii walitti bu'iinsa Israa'eliif Faalistiin gidduu jiruuf mul'ata isaanii furmaata jedhan ifaa godhanii jiru. Kaleessa sa'aatii tokkoof haasaa dhageessisaniin furmaati biyyoota lamaanii ka jedhu balaa hamaa keessa jiraachuu akeekkachiisaniiru. Biyyi tokkittiin murteessuun dantaa Israa'eliif waa tolu miti yoo jedhan muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu immoo kun Faalistiiniif baabsuudhaa jechuudhaan haasaa Keerii balaaleffatan. Ka pireezidaantummaaf filataman Doonaald Tiraamp Israa'eliif deeggarsa cimaa qabaachuu isaanii waadaa seenaniiru. Gabaasaa Zilaatika Hoog soraa dhiyeessa. Bulchiinsi Pireezidaant Obaamaa bara hojii ofii fixachuuf deemuu jira. Akka Joon Keeriilleen ministeerii haajaa alaalleen akkanuma warra hojii bara ofii fixachuuf deemuu jiru keessa tokko. Akka jecha Keeriitti warri akka Israa'el gara West Baankii fi Yerusaalem gara bahaatti lafa babal'ifattu fedhu warra Israa'el akkisiin deebitee karoor qabaattu fedhu yookaan ammoo karoor haga duriillee caal qabaattu fedhu. They believe in one state, Greater Israel. In fact, one prominent minister who heads a pro-settler party declared just after the US election. Murtii bulchiinsi tokko qofatti amanan. Israa'el akka biyyi cufi caaltu. Maqaa guddaa qabu ka paartiin akka Israa'el lafa babal'ifattu fedhu. Kunin ammoo ka filannoo Ameerikaatiin duuba dhufte. Falii mootummaan lamaan barbaadu falin ta'uu jedhee amana. Warri kun jedhe Joon Keerii yoo fala Israa'elii fi Paalistaan irratti dubbatu. Akka herregi Keeriitti Israa'el qoftii olla isiitii fi fala lafa babal'ifachuun deemuun rakkoo tanaa fi fali ta'uu hin danda'u. Israa'el fi Paalistaan yoo hedduu lafirratti wal dhaban. Uummata Juutii fi fakkeenya akka Keeriin fudhatetti uummata Juutii fi Paalistaan laga Joordaanii fi garba Mediteraaniyaan nagumaan waliin jiratan. Fedhaan waliin jiraatanii fedhan ammoo gargarii bahan. Ka Israa'el fi Paalistaanilleen falii nagaa akkana jiraachuu malee jedhe. Yoo ammoo falii harka Israa'el qofa jiraat taate falii hin ta'uu jedhe. Joon Keeriin yoo rakkoo uummata Israa'el fi Paalistaan irratti dubbata. Muummeen ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu ammoo ministeerii haajaa alaa Ameerikaa Joon Keerii Israa'el nagaaf gufuu taatee jedheetiin dubbachuma jira jechuun innillee dheekkamsaan dubbata. Keeriin Israa'elitti araara barbaaduu fi warra bulchoota Pireezidaant Obaamaan filateetiin falatti barbaaduu jiran keessaa tokko. Mootummaan Siiriyaaf gareen liphxee loltootaa hedduun jimaata borii qabee lola dhaabinsa guutuu biyyaa tolfachuuf waliigalteerra ga'an. Akka lola dhaabinsa kana duratti waliigalteen sun waraana Siiriyaaf liphxee loltoota mootummaa morman irratti kan hojiirra oole yoo ta'u gareelee leellistootaa kan akka ISIS fi Alqaayidaa garuu ni ilaallatu. Ka pireezidantii Raashaa Bashaar al-Asaadiin deeggartu Raashaaf ka liphxee loltoota deeggartu Turkiin lola dhaabinsi sun akka jiraatu mirkaneessaniiru. Lola dhaabinsi sun ka dhaga'ame Turkii, Siiriyaa fi Raashaan torban darbe akka jedhanitti wal waraansa waggoota 6 sana dhaabuuf jaarsummaan gidduu seenuuf qophee ta'uu isaanii erga dubbatanii booda. Hoogganaan ISIS ka magaalaa Raaqaa Siiriyaa keessa haleellaa humnootii waltaatotaa samiirraan geggeessaniin ajjeefamu aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi beeksisaniiru. Ibsi gamtaa humnoota Yuunaayitid Isteetsi biraa har'a bahe akka jedhutti Abduu Jandaal Alkuweetii kan ajjeefame haleellaa samiirraan wixata darbe. Toophiyaa daam cinatti geggeessameen ta'uu ibsee jira. Gabaasi sun akka jedhutti Abu Jandaal miseensa koree waraanaa ISIS duraanii ture. Abu Jandaal haleellaa of wareegaa konkolaataan geggeeffamu meeshaa keemikaalaaf dhukaatota
hojjechuu keessaa harka qaba. Du'isaas dandeettii gareen ISIL raaqaa qabatee gamasirraa biyyoota gama dhiyaarratti haleellaa oofuuf karoorfate dadhabsiisee jira jedha ibsi kun. Xayyaarri dilbata darbe galaana keessatti kuftee namoota irra turan 92 galaafatte keessatti dhukaan kan hin turre ta'uu aangawoonni waraanaa Raashaa har'a beeksisaniiru. Kan koomishina waraanaa balaa sana qorate hoogganan leetinaa jeneraal Sergey Beintov akka jedhanitti saanduqa sagalee waraabu balalii sanarraa xiinxalli argame sababa balaa sanaa shororkeessummaa waliin wal qabachuu kan waliin qabanne ta'uu beeksisan. Qorattoonni sababaansaa tarii boba'aa gaarii hin taane dogoggora paayiletii yookaan kabiroo ta'uu qorataa jiru. Xayyaarri sochiidhaa ka'ee gara Siiriyaatti balali'aa ture sun miseensota garee baandii waraanaa kanneen ayyaana waggaa irratti agarsiisa muuziqaa dhiyeessuuf deemaa turan baatee ture. Chaayinaa naannoo gama dhiyaa Xinjiang jedhamu waajjira warra kooministii keessatti haleellaa shororkeessotaan namoonni 4 ajjeefamuu sabaa himaan biyyattii beeksisee jira. Aangawoonni naannoo akka jedhanitti garee leellistoota islaamummaa 4tu boombii mana keessatti hojjetame dhoosuudhaan nama 1 ajjeesanii 3 madeessan jechuun dhaabbanni oduu Xinhua gabaasee jira. Gabaasi sun akka jedhutti poolisiin boodarra kanneen haleellaa sana raawwatan 4 itti dhukaasuun ajjeesee jedheera. Waggaa dhiyoos naannoo daangaa Xinjiang hookkara musliimota uummata Uguuriif lammiiwwan Chaayinaa Han gidduutti hookkara ka'een namoota 100 lakkaa'amantu du'an. Mootummaan jeequmsa sanaaf hawaasa Uguur kanneen Chaayinaa jalaa walaboomuu fedhan himate. Gareeleen mirga namaaf kanneen baqatanii biyya alaa keessa jiraatan immoo hookkarri sun sababaa mootummaan amantii warra Uguuriif aadaa isaanii hacuucuuf jechaa jedhan. Chaayinaan garuu himannaa sana haaltee jirti. Aangawoonni Jarmanii yeroo gabaa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Berliin keessatti nama konkolaataa gara jamaatti oofee balaa geessise Anis Amiir waliin hidhata qaba jedhamee to'annaa jala kan oole lammii Tuuniziyaa gadhiisanii jiran. Anis Amiir waliin hariiroo qaba jedhamuun namni shakkamellee isa kana akka hin ta'in adda baafnee jirra jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Tammantaan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa 44 bara hojii ofii fixachuuf torbaanum sadeen tokkotti hafeef pireezidaanti Obaamaan jechuun achi ammoo pireezidaantii Ameerikaa 45 Doonaald Tiraampitti itti dabra. Obaamaan hojii biyyi keessattii fi biyya alaalleetti hojjeteen waan hedduun faarsanii kageequlleen hedduu akka jarii biyyi bulchuu waan jarii biyyi bulchuuf yaa'u jiru mootummaa dhufuu jira jechuun ka Doonaald Tiraampii fi ka pireezidaanti Obaamaa waan hedduun gargaarii jira. Tan irratti oduu Sindi Sein nu ergiteetti jira nugusu. Yeroo masaraa Waayit Haawusiin seenan umurii waggaa 47 irra kan turan Obaamaan yeroo sanatti abdii fi jijjiirama qabatanii ture kan aangootti ba'an. Waggaa 8 booda innaa aangoo gadhiisuuf jedhan kanatti immoo seenaa pireezidantoota Ameerikaa keessatti hoogganaa isaan jalqabaa deeggarsa uummataa isa olaanaa dhibbantaa 59 qabaachuudhaan akka jaallatamanitti gadamoo ja'an ta'uuf jiru. Naa aangoorraa bu'uuf jiran kanatti gama biraatiin garuu akka fedhii Obaamaa osoo ta'e silaa Hilaarii Kiliintan osoo dhaalaniin jaallachuu qofa miti filachiisuudhaafis hedduu dhama'aniiru. Akka hin taane ta'e Doonaald Tiraamp nama isaan dhaalan ta'aniiru. Sana jechuun hojiiwwan Obaamaadhaan hojjetaman Riippaabilikaanichi Doonaald Tiraamp diddiiguudhaaf yookiin immoo haquudhaaf jiru jechaadha. Tiraamp kanas irra deddeebi'uudhaan caasaalee sabaa himaa hedduutti dubbataniiru mirkaneessaniirus. Waggaa 8 dura yeroo filannoo sana haalli ture ammallee gurra Ameerikaanotaa irratti numa dhaga'ama. Fuula isaanii duraas hin badu. Gurraachichi lammii Ameerikaa haadha warraa fi dubaree isaanii 2 qabatanii ennaa waltajjiitti ba'an dhuguma masaraa Waayit Haawus seena jedhee gaafatee ture. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where Ameerikaan bakka wanti hundi itti danda'amu ta'uu ka shakku yoo jiraate kanneen hawwiif abjuun abboota keenya biyyattii hundeessanii ammayyuu jiraachuusaa shakkan akkasumas kanneen humna dimokiraasii gaaffii keessa galcha yoo jiraatan galgalli kun deebii ta'aaf. Ameerikaanonni imaammattoota Obaamaa haga tokkoof deeggarsa kennuu daawwatanis haalli isaan dhimma
maatiidhaa fi hawaasummaa itti qabaniif garuu deeggarsa olaanaa laatu. Perhaps more than any president, he has integrated his family life with his leadership of the country. Tarii pirezidaantota kaan hunda caalaatti jireenya maatii isaaniitiif hojii biyya bulchuu wal madaalsisee wal faana geggeesse. Sun immoo hojii salphaa miti. Kun akkas osoo ta'ee jiru pirezidaant Obaamaan shororkeessicha Billaadaniin seeratti dhiyeessuu irratti cichanii hojjechaa turan. Hoogganticha Alqaayidaa Billaadan pirezidaantii Ameerikaa duraanii Joorji Buushiin mimmiliqanii yeroo dheeraadhaaf achi buuteen isaanii beekuudhaaf rakkisaa ta'ee ture. Haa ta'u malee waxabajjii 2 bara 2011 dilbata galgala pirezidaant Baraak Obaamaan ibsa televezyiinoodhaan kallattiidhaan uummata Ameerikaatiif laatan. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Galgala kana uummata Ameerikaa akkasumas uummata addunyaaf gabaasuu kan hin danda'u Yuunaayitid Isteets duula geggeessiteen hoogganticha Alqaayidaa fi haleellaa shororkeessotaa lubbuu namoota haadhotaaf daa'immanii kumaatamaa galaafateef itti gaafatamaa ta'e Billaadaniin ajjeesuu isheeti. Garuu injifannoon cululuqaa kun battalumatti walwaraansa Siiriyaa keessaan bifa biraa godhate. Sanaan walqabate adoolessa gaafa 21 bara 2012 Obaamaan pirezidantii Siiriyaa Bashaar al-Asaadiitiif akeekkachiisa ergan. Akkasis ittiin jedhan. We cannot have a situation where chemical or biological weapons are falling into the hands of the wrong people. Haalatti meeshaaleen akka baayoloojiif keemikaalaa uummata hedduu walitti qabanii gaagaan harka shororkeessotaa galan gonkumaa hin fudhannu. Bulchiisa Asaadiif kana ifa goonee jirra. Kana malees warri waraana kana keessaa harka qabanis Ameerikaadhaaf sarara diimaa dabruu jechuun yeroo meeshaan keemikaalaa isaan asii achi geggeessaa jiran hojiirra oolfamedha. Haa ta'u malee waggaa tokko booda akka taajjabdoonni jedhanitti raayyaan waraanaa Siiriyaa meeshaa saariingaaz jedhamutti fayyadamee uummata 1,000 fixe. Kan nama dhibu Ameerikaanis akka eegamee fi fakkaate badii Asaad kanaaf humnaan deebii hin laanne. Qorataa lammii Siiriyaa kan ta'e Haayidii yeroo sanaa kaaseetu abdiin uummata Siiriyaa kan badee jedhu. What's happening in Syria is just another battle and the biggest fight there. Kan Siiriyaa keessatti ta'aa jiru waraanuma biraa bifa biraatiin geggeeffamaa jiru jechuudha. As biyya keessatti immoo walitti bu'iinsa sanyii irratti hundaa'ee gaggeeffameen sanyummaa yookiin gosummaa fi hariiroo jiru ilaalchisee haasaa dhageessan Obaamaan. Ajjeechaa gurraachota Ameerikaa 9 waldaa kiristaanaa tajaajilarra jiran irratti waxabajjii bara 2015 gaggeeffameen maatiiwwan firrii jalaa ajjeefaman isa dhiifama godhan irratti pirezidaant Obaamaanis dabalanii uummati akka araara waliin buusu gaafatan. Waltajjii addunyaa irratti immoo pirezidaant Obaamaan imaammata biyya isaanii isa yeroo dheeraarra faallaa deemuudhaan Barmaa yookiin Maayinamaar akkasumas Kuubaa waliin hariiroo haaromsan. Magaalaa guddoo Kuubaa Havaanaatti argamuudhaanis kallattiidhaan uummata Kuubaatti dubbatan. Because in many ways, the United States and Cuba are like two brothers who've been estranged for many years. Sababaansaa gama hedduudhaan Kubaaf Ameerikaan akka obboleewwan lamaanii waan ta'aniif walitti dhiyeenyi keenya kan dhiigaa ta'us waggoota dheeraadhaaf alagaa walitti taanee ka turre sun raawwatameera. Gama biraatiin immoo Obaamaan Veetnaamittis dargaggoota walitti qabanii maree gaggeessanii ture. Walumaa galatti carraa yeroo pirezidantummaa koo raawwatamaa jiruttis jedhan Obaamaan dargaggoota bulchiisota boorii ta'an uumuuf sadarkaa addunyaatti imaammati jalqabame kan itti fufu ta'uusaa addeessinaa jedhan. Tamcaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootii qophii taantutti dabarra. Manni murtii federaalaa Itiyoophiyaa dubbii itti gaafatamaa paartii koongireesii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaatiin himatan har'allee beellama guyyaa 28tiin dabarse. Dr. Mararaa paartii biyya nagaa dhoortuu wal arguu fi hojii isaanii hojjechuuf waadaa galee yookaan ammoo waliin hojjechuuf fudhatee jedhaniitiin himatan. Paartiin koongireesii federaalistii Oromoo keessa obbo Mulaatuu Gammachuulleen tan irratti yaada paartii isaanii dubbate namooti. Gabaas Mallaskaachuu ammaa Finfinnee nuu ergee fi waan obbo Mulaatuu gaafatillee walitti qabee dhiyeessa kuno. Durataan Koongireesa Federaala Oromoof ittaanaa durataan gamtaa paartiilee mormitootaa Madirak Dooktar Mararaa Guddinaa
akkuma biyya Awurooppaatii Finfinnee seenanitti qabamanii eega to'annaa poolisii jala galfamanii booda agarraatti uummata duratti mul'achuu hin dandeenye arrasa jalqabaa ta'uu isaati. Gabaasaan keenya Mallaskaachoo ammaa akka jedhutti arra gara galgalaa akka lakkoobsa Itoophiyaatti sa'a 10:15 irratti dhaddacha ramaddii araadaa ka mana murtii federaalaatti naa dhaqqabanitti kanneen naannawa sana turan dippiloomaatota tokko gaazexeessota miseensota hooggana paartii isaaniif deeggartoota isaanii nagaa fuudhuuf harka isaanii ol kaasanii sochoosanii turan jedhee jira. Kaabbortaa gurraacha dheeraa uffatanii ka dhufan Dooktar Mararaa Guddinaa fuulleerraa ennaa ilaalaman jijjiiramni irratti mul'atu hin ture jechuudhaan dubbata Mallaskaachoon. Abukaatoolee isaaniirraa kan hafe namni kabiraan akka mana murtii sanatti seenuu hin danda'inillee Mallaskaachoo ammaa gabaasee jira. Deemsa dhaddatichaa geggeessame booda abukaatoolee Dooktar Mararaa keessaa tokko ka ta'an Dooktar Yaaqoob Hayilamaariyaamiin gaafatee akka hubatetti agammaatti poolisoonni shorkeessummaatti shakkuu isaanii dubbachuu fi ka qorannaa itti fufan ta'uu ibsu isaaniirraa kan hafe himannaan akka irratti hin dhiyaatiin hubachuusaa beeksisee jira. Gabaasaan keenya kun abukaatoon Dooktar Mararaa Dooktar Yaaqoob Hayilamaariyaam akkana jechuudhaan Mallaskaachoof ibsan. እንግዲህ በመሰረቱ በዋናነት በሁለት ጉዳዮች ናቸው። አንደኛ egaa dhimmi sun bu'urri isaa waan dhimmoota lamarratti hundaa'e tokkoffaa dhaabota shororkeessota jedhamanii ramadaman waliin quunnamtii uumtee jirtaa isaan waliin mari'attee jirtaa hirmaannaa hojiis qooddattanii jirtu ka jedhu ka lammataa immoo labsii yeroo hatattamaa cabsuudhaan olola kaka'iinsaa godhee jira gochaalee labsii sanaan dhorkaman raawwatee jira ka jedhu dhimmoota lameen kanarratti ture ka Dooktar Mararaan shakkaman jedhanii jiran. Kanarraa kan hafe abukaatoleen Dooktar Mararaa iyyannaan abbaa murtiitti dhiyeeffatan ka shakkiidhaan torbanneen 4 Dooktar Mararaa qabee jiru poolisiin himannaa dhiyaate kanaaf ragaa qabatamaa akka dhiyeessu akkasumas kana caalaa waan ibsoo jiraata akka mana murtiif ibsu ka jedhu mirgi wabii akka Dooktar Mararaaf kennamu gaafatanillee agammaatti sun hin milkoofne. Kan mana murtii sana ala dhaabbatanii eegaa turan ittaanaan Dooktar Mararaa obbo Mulaatuu Gammachuuf bilbileen ture akkana jechuun naaf ibsan. Dhuguma beellamni isaa har'a sa'aatii 8:00 ture guyyaa ta'aa booddeedha jechuudha. Nama baay'eetu achitti eegaa ture. Haa ta'u iyyuu malee 8:00 miti iddoo murtii kan inni dhufe. Kan isaan fidanii konkolaataa mini baasii itti natti fakkaataa poolis kan jedhu tarkaansaa 400 sa'aatii 10:17 kan fidan. Achi booda garuma mana murtii seensan jechuudha. Namni baay'ee waan jiruu fi warri hidhattoottis waan jiranii fi namatti mul'isuun hin barbaanne konkolaataa sana gara mana keessaatti achitti deebisanii ol gashanii namni dhaddacha gubbaatti bahee galuu hin danda'u. Seenuudhaaf carraa argattan moo hin arganne? Nuyi seenuu hin dandeenya. Abukaattota isaanii bichaatu gale malee namni galuu hin danda'u. Namoota akkamiiti kan ala ture? Imbaasota irraa kan dhufanii gaazexoota adda addaa kan dhufan dubbii isaa ilaaluudhaaf fi dhaddacha sana ilaaluudhaaf kan dhufan baay'eetu turanii isaan kunis ol galuudhaaf carraa hin arganne akkuma keenya alatti ittifaman. Gaazexoota iddoo adda addaa irraa kan dhufanii duukaa bu'uu kan barbaadan baay'ee turanii isiniin jechuu barbaadeetani. Achi booda mana murtii keessatti jechuun abboota murtii duratti waan ta'eef waan deemaa ture odeeffannoo argattan qabdu obbo Mulaatu. Abukaattota irraa akka oduun nu ga'eetti odeeffannoo isaa waa'ee isaa qorannoo isaa hamma ammaatti waan hin finneef weebsaayitii adda addaa gubbaadha kan waa'ee isaa ilaalaa jirra. Qorannee waan hin finneef ammas beellamni akka nuu kennamu jedhanii gaafatanii xirri gaafa 18tti beellamaniiru nuun jedhan. Eenyu kan beellamatti gaafatee gaafa amajjii 18tti dabarsiise? Poolisootatu qorannoo keenya hamma ammaatti hin finne qorannee yommuu finne nu dhiyeessuu akka dandeenyuu fi beellamii nuuf dabalamu jedhan akka labsii shororkeessota jedhuun daataa baay'ee irraa funaannee dhiyeessina kanaatii fi qorannoon keenya hin dhumne beellama nuu kennaa jedhan poolisoota malee baama alangaa bira hin geenye. Kanaaf har'a beellamumaan dabree jechuudha. Beellamumaan darbe kun utuma jedhanii kanumaan akka guyyaa 120 turaa jechuudha. Utumatti lafarra gangashanii malee
wanti dhufu hin jiru. Dooktar Mararaan duruma qabee jireenya isaa keessatti biyya kana keessatti qabsoo karaa nagaatiin tamittiin akka hojjetan hallabsu malee waa'ee shororkeessaas waan beeku hin qabu. Shororkeessaadha ittiin jechuun waan dandeessisu ragaan argama jennee hin yaadnu. Abukaattonni mirgi wabiidhaa kennameefi alaa taa'u kan jedhu ture mirga wabii dhoowwataniiti. Abbaan murtii. Taana durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Bommulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Anis guddaa godheen si galateeffadha. Galatoomi. Tamsaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo qophii teennee jalqabne daqiiqaa 20 tokkoyaanii waan hafe dabarra akkana jedha intala haadhatti beekaa ilma abbaa dhalchetti beekaa jibichi kormi ta'ammoo warra loon tissutti beekaa ilmi qotee qondaalaa lammii guddifte beekaa jedhe keekiyyaa badhaadha. Intala haadha beekaa ilma abbaa dhalche beekaa jibichi boruu kormaa warra loon tissu beekaa. Ilma boruu qondaalaa lammii guddifte beekaa. Yaa ciichaa garaatti yaani garaa keessin beekaa. Ardaa gadaa nagaa nagee gadaa moojii nagaa nagee warra horoo nagaa nagee aadan oroom nagaa nagee abboon boruu qabaa hayyee. Lontooyituu qabaa hayyee ooyiruu dhiiraa namaa hayyee hamtuu namaa jaalaa hayyee eebooree diyyaa hayyee eebooree diyyaa hayyee eehamaa 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 eehamaa. Keekiyyaan galateeffannaa sa'aatii gabaabaati malee silaa dheeressinee illee taphachiisuu hin dandeenya. Tamsaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Baqataanii jireen wayyaa yookaan ammoo lubbuu fiitii fulatti barbaaduu fi biyyirra maru. Barkum 2016 dhumachuuf deemu kana keessatti keessumattuu ebilii 9 guyyaa namni dhibbe hedduu ka warris heer malee biyya baasuuf bidiruutti guuree adoo bidiruu gubbaa deemu garba mediteraaniyaan keessatti gargale namni tanirraa lubbuunaaf maan jedha torban kana ka dubbisaa turree Mahaazii Mohammed Ayimoo waan qophii hardhaatiif jaalannee qopheeffattee jirti qophiin dhuma kuna. Namoonni seeraan ala nama deddeebisan balaa dhaqqabe sana booda doonii xiqqaadhaan namoota lubbuun hafan mara fuudhanii imaltuu jalqabuu isaanii ka dubbate Mo'aaz galaanarratti nu dhiisanii bidiruu biraan deeman jedhe. Guyyaa 10 galaanarra ega turanii booda bilbila tokko achuma doonii keessaa argatanii gara Xaaliyaanitti erga bilbilatanii booda dooniin isaaniif akka dhufu ittimanii garuu kanneen wal duraa duuba dhufan lamaan isaanitti tuungoriin callisanii darbuu isaanii kaleessa Mo'aaz nu ibsee ture. Sana booda maaltu ta'e? Amma ka sadaffaa dhufee nu bira tareetti nutti as deebi'e. Nuun dubbatee haada nutti darbee doonii san qabee ifitti siisee wanta itti yaabbannu nu gad darbanii akkasitti nu hundi keenyayyuu achirratti ol baane. Mucaan kee fi haati manaa kee galaana sana keessatti du'aan darban jechuu? Yaa mucaa adeera isii abbeera isiitiif ta'us achuma keessa dhabnee ijoollee hedduu dhabne achi keessatti ijoollee faamilii taanuuf jechaadha. Kan baraaramtanii jarri dhufee sin qaqqabe walumaa gala nama meeqa? Nuti nama 40 takka walumaa galatti yeroo san kabaane jechuudha achirratti jechuudha. Markabni sun nyaata tokko tokko achirra nuu kennee halkan takka nuun deemaa bulee guyyaa deemaa ol galgala Giriikii nun ga'ee Giriikitti hin buune harka nurraa fuudhanii isa Somaalee waan ji'a jaha kennaniifi nu immoo ka ji'a takkaa nuu kennanii as keessa bahuu qabdan nuun jedhanii fuudhanii hoteela nu galchan. Maal nuun jedhanii assaayilam biyyi tanaa harka kennachuu qabdanii ji'a takkittiin yoo isinirraa dhumte rakkina isinirra gahaa deematii assaayilam kennadhaa nuun jedhanii koola galtummaa biyya sanii gaafanne riilookeeshin nu kennuu dandeettanii jenneen Awurooppaa biyya biraa ka kennamuufi danda'u isinii miti uummata Eertiraa fi Sooriyaa qofa nuun jedhan Itoophiyaan riilookeeshin keessa hin jirtuu nuun jedhan biyyi teessan nagayaa nuun jedhan amma bakka sanatti. San booda isaanis guyyaa nutti dheeressanii formaata nu gochuu didanii hedduu nu rakkisanii dadhabnee ammas achirraa imaluu eegalle jechuudha karaa Awurooppaa biyya biraatti jechuudha. Galaana yoo ta'e yuuroo 2,500 kafaltanii Itaalii dheedhanii nuun jedhe maallaqa kana kafallee ganaa galaana irra deemne hin barbaannu jenneen achirraa dallaalaan yeroo 900 nurraa fudhatee mataa mataan ijoollee Oromoo nama 2 qofa achi nu biraa hafe namni 9 hojii kaanee achirraa dallaalaan nu fuudhee Giriik irraa jechuudha magaalaa Makdooniyaa jedhamtu keessa dabarreetti
miilli jarri hundinuu madaa'ee deemsa dadhabnee bosona keessa deemne sanirraanu biyyaa 8 eega deemne booda Sarbiyaan dhayne yoo inneen biyya sanitti harka ni kennanne amma maan nun jedhan appilaay godhaa Hangaarii deemuudhaaf jedhan nuti osoo information kana fuudhin Hangaarii deemne yaallee seenna jenne turre yeroo deemnu kana dallawa sibiila kana arginaan dadhabnee duuba deebinee dallaala barbaadan dallaalaan yuuroo 250 nurraa fudhatee Hangaarii isin geessu nun jedhe hayyee jennet hojii deemne sibiila kana nu jalaa muree harkan qixxee deemaa fiigaa nun jedhe fiinne bosona seenne karaa san immoo poolisaa fi komaandoo makiinadhaan eegan yeroo nu murree fiinne bosona seenne nu argan isaan nu dura bayanii karaa nu silaa ceenu sanii nu eegan karaan sun dildira tan qofa jira makiinaan poolisaa kun yeroo bira dabru ifaa gubbaarraa kana qaba bosona keessatti nu arge kun kaan bittaa fi kun deeme nu nama 6 makiina duuba deebisee dhaabbatee nu arge saree guddaa 5 nutti gadhiise makiinaa baneet jechuudha sareen tun fiigaa dhufanii haga poolisii nu bira ga'anii sareen qabee nu eege karaa guddaarra nu baasanii sareelee tana nutti baay'isanii fidanii nutti gadhiisan saree beekanii sareen garuu afaan isaa banaa miti sibiilaan hidhamee jira akkasitti saree sanii nu dorsisaa turanii fuudhanitti gara Sarbiyaa duuba nu deebisan jechuudha maallaqa teenas dallaala nurraa fudhate gama Sarbiyaatti nu deebisanii Sarbiyaa information nu foonee akkamitti Hangaarii seenuu dandeenya jennee gaggaafanne kaambii tokko nuuf akeekan kaambii Shiirs jedhama magaalaan suni achi dhaynee kaambii sanitti appilaayi goonee Hangaarii dhaquudhaaf jechuudha ji'a 2 kiloos kaambii san keessa teennee Hangaarii nu fidan jechuudha Hangaarii yeroo seennu kana hordar gubbaarratti ashaaraa nurraa fudhatiin nu seessanii baasan deemnee kaambii nu fidan jechuudha carraan keenya firii kaambii san nu fide firii kaambii yeroo dhaynee akkitti achirraa deemnu pilaana baafachaa turre achirraas dallaalaan yuuroo 200 kaffalaa nuun jedhee yuuroo 200 nurraa fudhatee nuti nama 2 dursa nu geeggeessii jenneen nama 2 nu geeggeessee Awustiriyaa yeroo kenne ijoolleedhaan maallaqa kaffalinaati wanti karaa kanatti nama qabu hin jiru isinummaan tikeetti muradhaa koottaa jedheni akkasitti ijoolleen duuba nafan tikeetti muratanii Awustiriyaatti natti dhufan jechuudha. Bilbilaa wal quunnamtu? Bilbilaa wal quunnamne Awustiriyaa yeroo dhayne an deemee Switzerland seene ijoolleen tuunis dhufanii Awustiriyaa seenanii Awustiriyaa eega kenne faffacaane jechuudha gargar nu hundi kennayyuu nuti nama 9 amma achi yeroo Awustiriyaa kennu gargar facaaneet an Switzerland deemneet ijoolleen tuun Jarman deemanii Switzerland kiloos kaampii takka nu naqanii achitti iyyannoo kennu galfanne ijoollee Oromoo hedduu bakka sanitti neegatiif kennanii fi ari'aa turan jechuudha. Isin warri Oromoo wanni baataniif maallaqaaf baatan naan jedhe afaan baafate. Jennaan nuti maallaqaa miti rakkoo biyyatti nurra jirtutu biyyarraa nu baasee maali rakkoon teessan nuun jedhe. Fuudhetti viidiyoo gaafa biyya keessatti gaafa irreechaa namoota hedduu fixan Aljazeeranis gadhiise fuudheetti mul'ise. Soorii jedheet dhiifama naa godhinaan jedhe ani akkanan beene namoonni hedduu yeroo haasawan himannaa keezii uummata Oromoo kanarratti laaleetti akkas jedhe malee ani waan biraatti miti maal naan jee amma yeroo sen jechuudha adiin sun jechuudha achi keessa darbu. Switzerland gaa kun. Switzerland ammaal jeen biyya tana taa'uun fedhu isin akkana jettanii namoota keenya ari'uu jettanii niin deema jeen san booda eegas as keessa bahii sa'aatii 24 keessatti waraqaanaa kennanii ijoollee nama 6 baanetti Jarman seenne jechuudha. Namni 2 Faransaay jira. 6 Sibira 2 Faransaay taanaan 8 9 turtan miti. Tokko Awustiriyaan biraa hafe. UNHCR dhaaba baqattootaaf. Carraa kanaan dhaamsa maalii qabda? BBC Reuters irratti himee jira. Jeenevaan keezii Oromoo Kaayiroo keessatti ilaaluutti hin jirtu. Osoo laallamee lammiin Oromoo kun bishaan kanatti waliin fixu. Taa'ee eeggata. Amma lammiin Oromoo kun maalitti aareeti? Osoo taa'ee isaan jiranii Eertiraa fi lammii biyya biraa hunda ni dabarsan. Kanatti aaranii mootii akkamitti dabarre jedhanii if gubaniitti karaa bishaanii kanatti ifgatan jechuudha. Kanaaf keeziin Oromoo kunis haalaallamu jedhee irra deddeebi'etti himaa ture jechuudha BBC fi Reuters isaanis hayyoo wanta kana ni fooyyisine jedhaniitti narraa fudhatan yeroo sanitti jechuudha. Balaa doonii lubbuu nama 500 olii galaafate kana deebi'ee ka qorate hin jiru mata duree jedhuun dhaabbattoonni oduu BBC fi Reuters gabaasaa dhiyeenya kana ifa godhan irraa ka'uun gaaffiif deebii Mo'aaz Mahamud Ayimoo waliin gaggeessine kanumaan xumurra. Kanneen seenaa kana keessatti maqaan isaanii dhahame maal jedhu jimaata borii fudhannee dhiyaanna hagasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati. Ayyalam qophiiteen fixachaa hojjirraa yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila qophii ammaan tan caqasuu jirtan tan halkan sa'aatii 5 fi sa'aatii 5 fudhakka akka sa'aatii 6 halkan akka sa'aatii Itoophiyaatti jechuun televizyiinii Naayil sa'aatiin caqasuu dandeettan gam kennan qophii boriitiin walagarra sagantaa afaan Amaariffaan ammaan tan jalqaba.
jedha.